Ajaa'iba matu jira kaa yaa jamaat keer baay'ee tokko na dhibeera jechuudha waa'een jara kanaa Sumayyaan siirii itti goosiste Sumayyaan siirii itti goosiste jedhame jechuudha siirii jechuun kun isa jammar maalidha naaf hin galle bar siirii yoo jedhamu kana maalidha garuu siiriin kun maali waan intini wayiiti waan nama guddisu wayiiti moo Ay, baunas baay'ee tokko nama dhiba. Sumayyaan bargat gaafa sana garaa isee qabattee laalteetti garaatti baatteetta. Kana dura seedoo faana walitti dhufteetta wal argitanii jirtu. Wal mana tokkotti waa igaltanii jettee raawwattee taasawuu ishee dhageenyee jirra bargat kana jechaanii turte jechuudha. Haa ta'u malee siiriin kun akka ishee jaallattu akka isheen deebitee raawwattee dhiirumaa fi dhalaadhumaa fi dhiirarree walii wallaaltuu fi siirii kanatti goosistee Sumayyaan dhalaa fi dhiira akka ishee wallaaltu isheen mammaani Sumayyaan jaalladhe Sumayyaatti neerumaa ittee bar Sumayyaatti neerumaadha kan isheen jechaa jirtu taada siiricha akkana nama goosa akkana nama jechisiisa akkana nama godha waan hin fakkaanne waan hin jedhamne jettanii raawwattanii maa nama namatti qofalchiistu ofumaafis hintee namni odoo dhugaa qabdanu dhugaa dhabsiistu jechuudha otoo dhugaa qabdanu osoo jaalala namaa qabdanu jaalalallee ofirraa fageessaa jirtu osoo dhugaa qabdanu dhugaa keessanillee ofirraa fageessaa jirtan jechuudha so deengadda gaafa gadi baatee daawwattoota harrabsaa turte ishiin Roza mataan ishee jechuudha. Gaafa sana maal taateeti? Kaleessa deebitee dhifama gaafatteetii turte jechuudha. Argitanii jirtu miti. Ani piraankii sin gochaatiin hin ture. Ayyachuun piraanka nabbara. Piraankii sin gochaatiin hin ture. Nama arrabsanii piraankii nama godhanii. Arrabni piraankiin hin jiru arrabaan jechuudha. Kanaaf iyyuu ishi haa ta'u namni tokko balleessee edda balleesseen booda dhiifama yoo gaafate rakkina hin qabu jechuudha. Ifama rabbiin iyyuu dhiifama namaaf godha. Rabbiin iyyuu bira namaaf darba jechuudha. Nuti amma oolmaa keenya keessatti guyyoota kana keessatti waan gaarii hojjetaan oolu. Garuu akka balleessa keenyatti rabbi yoo naqaata nu balleesse sila. Gin irra nuuf darba jechuudha. Bira nuuf darba. Dhiifama nuuf godha. Bira nuuf darba waan hundumaayyuu. So kanaaf iyyuu nuti immoo dhala namaatti waan taaneef nama waan taaneef dhiifama waliif gochuun rakkina qabu dhiifama waliif hin goone jechuudha dhiifama etteetti dhiifama kee ani gara kan kootiin dhiifama eddeettee dhiifama wanti caalumtuu hin jiru ishi rakkina hin qabu garuu itti fufee borus akkanuma jedhamote arrabicha dhaggeeffadhee natti bareedee jecha jedhu wayin dhageechuudha natti bareedee inni hin yoo hin dazii harraat way leelaa sawnu ana takkasitti taasee immoo nama biraati kanan jedhu arraba sana yeroo dhaggeeffadhee jedhu natti bareedaatti arrabni namatti bareedu hin jiru arrabni bafusum namatti hin bareedu jechuudha nama arrabsuun namatti hin bareedu dhugaa dubbachuudhaaf ta'e jechuudha so dogoggora guddaadha kuni ammas immoo deebistanii waan hin taane jechuudha waan hin taane oluma fuutanii waan jedhamuu qabne waan godhamuu qabne gaafa godhamu nama aarsa das namatti hin jedhu jechuudha nama hin gammachiisu na akkuma argitan gaa namoonni baay'een komii achi intani isaanii jalatti argitanii jirtu komentii isaanii jalatti akkam akka jechaatii jiranii maal akka gochaatii jiranii bargit argaatii jirtu jechuudha so kana dura maal jechaa akka turan beektu batalee daawwattoonni Sumayyaa yoo jechuudha fuudhii jechaanitii turanii jechuudha Sayidoodhaan Roozaa fuudhii jechaanitii turan akka inni Roozaa fuudhuuf isa jajjabeessaa turan arra gaafa isaan gara hin taaneen jechuudha gara fokkisaadhaan gara dhugaa hin qabneen jechuudha gaafa isaan dhufanii daawwattoota Sumayyaa mitiitii jaalattoota Sumayyaa mitiitii warrumti Sumayyaa jibbaniyyuu nama tokko bari jibba yoon jedhu jechuudha namni hin jibbamu maalfi nama waan ta'eef namni hin jibbamu bargit namni suni waan namni sun ofirraa qabu jechoota nama sanaati fi jechoota nama sanaa jibbita malee irraa jechuudha nama tokko jibbuu hin dandeettu garuu hojii nama sanaati fi haasaa nama sanaa waan namni sun kalaqa nama sanaa irraa jibbuu dandeessa jechuudha kanaaf iyyuu
namoonni waa'ee wanta Sumayyaan hojjetaa jirtu wanta Sumayyaan dubbataa jirtu irraa jibbanii too komii irratti dhiyeessaa jiran illee har'a gaafa isaan waan hin taane dubbatanii isaanitti garagalanii jechuudha. Isaanitti garagalan akkuma arginetti soo kanaaf iyyuu jechuudha waan hin taane gaafa dubbatan waan hin taane gaafa godhani namni kamiyyuu dhugaa isaatiif ni dubbata. Dhugaa jirtuuf ni dubbata jechuudha. Soo osoo jaalala uummanni akkasitti jaalala akkasii isiniif qabu jaalala uummataa ofirraa fageessitanii osoo uummanni akkasittiin harkarratti isin baataa jiru jechuudha. በእውነት እኔ እውነት መስሎኝ ጌታን በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ። ባይዩ tokko jaalladheen ture. Baay'ee tokko bakka natti tolee ture jechuudha. Maaliif inni mucaan kuni baay'ee tokko wajjin dadhabeetii jira mucaa kana faana. Saayidoon jechuudha. Gaafa ilaallu lafa baay'eetti wajjin deemee jira. Lafa baay'eetti wajjin dadhabeetii jira. Waa baay'ee godheetii jira. Bargit balleessa haa qabaatus inni yoo haa qabaachuu baatus nuti hin beeknu garuu kan beeku Rabbiidha jechuudha. Rabbii fi isaan qofa kan beeku. Nuti waan argaa jirruu fi waan isaan gar social mediaatti fidan qofadha kan nuti irraa odeessaa jirru kan dubbataa jirrullee. Waan ija keenyaan arginee fi waan gurra keenyaan dhageenye qofa kan nuti irraa dubbannu. Waan hin argin irraa waan hin dhageenye irraa dubbachuun immoo hin danda'amu jechuudha namni kamiyyuu. Soo kanaafiyyuu baay'ee wajjin dadhabeetii jira. Akkuma arginetti lafa baay'ee wajjin deemeetii jira. Ishiin immoo bakka fedha isaa erga qabaanne erga isatti deebi'uudha dhimma qabaanne namni kun immoo yeroo kanatti umuriin isaa yeroo itti nama wajjin jiraachuu isa barbaachisu jechuudha. Namni kamii yeroo qaba jechuudha. Yeroo itti nama faana jiraachuu qabdu. Yeroo itti daarii godhattee itti jiraachuu qabdu. Yeroo itti sammuu kee bashannansiisuu qabdu. Yeroo itti qaama kee guutuu bashannansiisuu qabdu. Yeroo qaba jechuudha. Wanti hundinuu yeroo qaba. Yeroo sanatti immoo itti fayyadamuu qabda jechuudha. Itti fayyadamtu yoo taate immoo miidhamuu dandeessa yeroo sana keessatti. Soo kanaafiyyuu dhala namaa kamiifiyyuu jechuudha wanti hundinuu yeroo qaba. Yeroo qaba jechuudha. Yeroon itti hojii hojjettus, yeroon itti bashannantus, yeroon itti gammaddus, yeroon itti gadditus ni jira. Kana hunda keessatti immoo namichi kuni yookiin immoo obboleessi keenya Saayidoon jechuudha. Yeroon inni amma itti inni keessa jiru kuni umuriin inni amma itti keessatti argamaa jiru kuni umurii itti waa hedduu isa barbaachisu. Umurii itti nama faana jiraachuu, haadha manaa godhatee haadha manaa isaa faana jiraachuu qabu. Ilmoo godhatee ilmoo isaa faana jiraachuu qabu. Siigaltee jechuun gaafa itti tilmaamnee itti gadi teenyee itti ilaallee jenne ni barbaachisa nama kanaaf wanti hundinuu jechuudha. So yeroo itti isa barbaachisudha. Edda immoo ishiin hin barbaaddu taate haati manaasaa Sumayyaan haati ijoollee isaa jechuudha. Isa wajjin jiraachuun barbaaddu edda taate nama biraa nama isa wajjin jiraachuu danda'u tokko uummachuu inuma barbaachisa jechuudha. Gin gara seeratiin yoo dhugaadhumaan ta'e jechuudha. Wanti hundinuu dugda duubarraa kan dhufaa jiru funduratti kan deemaa jiru waan dhugaatiin deemaa jiran hoo ta'e ni barbaachisa nama kanaaf hin barbaachisu jechuu miti. Soo kanaafiyyuu wanti hundinuu karaa dhugaa karaa itti namarraa bareedu yoo deemanii namnis namaa jaallata waaqnis namaaf jaallata jechuudha. Soo gaafa immoo waan hin taane cubbuu fuudhanii namarra kaa'anii ebeleen akkana godhe ekeleen akkana godhe ekeleen akkana taate ebeleen akkana taate gaafa jedhamu baay'ee nama dabbara jechuudha. Baay'uma tokko በእውነት በጣም ይደብራል ጌታን እና ባይም tokko na arsanii viidiyoo kaleessatti irratti ሲጀመር jechuudha erga gaafa Sumayyaan intini birrii sana geessitee kennitee fi deebitee raawwattee bakka hin barbaadu sittin heerumu jettee raawwattee isa kaaddee biraa deemteeti baay'uma tokko na arsaa jirti mucattiin jechuudha. Baay'ee na arsaa jirti maaliifiin kaleessa tole jetteeti qalbatee harkatti diddee deebitee tole jetteeti itti araaramteeti amansiisteetti. Dudda duban deebi'u kana booda wajjin jiraanna waliin jiraatuu qabna kan jettu amansiifteetti jechuudha. Haruma kana immoo deebitee Sumayyaan gaafa akkas jettuun lakkii Sumayyaan an jaalladhaanii Sumayyaan hiriyyaa kootii ishirratti waan akkanaan godhu jetteetti. Ofuma ishiitii edda hiriyyaa ishii taatee kalas murteessuu dandeessi bara. Murteessuu dandeessi hiriyyaa koo irratti waan akkasii gochuu hin danda'u jettee dhiisuu dandeessi bargit. Kana hunda borososii aga kan hunda wanta walirratti fidanii haasa'an hin qabu.
Idee